Akkam booda maqaa kiyyan kaase. Ilmaan isaa fuudhii geessif. San booda nan beeku isan beeku. Ilmaan isaa waliin jiraatu. Harkaan kan amma fuudhee deema mataa takkan argoo jiraatu. La rakkoon qabu. Makiinaa mushaara isiniif hin kireessa. Huccuu isaanii shantaa isaanii qopheesseetiin jira. Tamam huccuun isaanii duraanuu mana jiranii. Huccuu hanqaan fuudhee biraan jiru huccuu isaanii dhiqeetiin jira. Wanni hundi jaayisa fuudhii geessif. Maqaa kiyya akkanan kaasne. Duniyaa ettee diimtuu gurraatti ettee maqaa kiyya akkanan kaasne. Wanni barbaadu ilmaan keessi erge. Amma booda akka faranjii jiraachuudhaaf mirgaan qabu. Maqaa kiyya nan dhayin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota duniyaatti borreen taatan jirra jirtu isin jechaa jirra baga jiraanne. Assalamu alaikum jaammee bika takka daawwattoota. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh hilwaalee salaamtaa isin gaafatti. Hordoftoota kabajamtoota keenya deebinee dhufnee jirra. Arreen wajjin deebitee maatii wajjin deebi'ee jechuudha. Maatii tiyya sanallee takkaa ijoollee tiyyan as baasee sooshaal miidiyaatti dhiyootan as baasittiin jirtanii argutti jirtan jechuudha. Sanumaafuu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya egaa ijoolleen abbaa bira hin jirtu dhiyootana ni beeytanii. Abbaa malee kophaa ni guddisaa jee yaada jechuudha. Hanga inni dhalaa taan fuudhu quba qabdan jechuudha. Ilmaan kiyya kana irratti roorfamus irra wanti ta'u siniin guddifadhaa asumaan kara biyyaa galfadhaa jee yaada jechuudha. Ilmaan kiyyanaa kannitu malee jee lubbuurra na dhaabbatu jira. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya ilmaan kiyyanaa kanni akka feete ta'ii kara feete deemii jeeti dhiyootanaas haada harka hudduu duubatti hin hidhee akka nama Abdulqawwiin hawaalaa namarraa buusutti na tume jechuu agartanii jirtan jechuudha. Fuudha isaatis maaliif fuudhe ijee kanneen isin gaafatin akkasitti nallee tume agartanii jirtanii. Sanumaafuu ilmaan kana gaa duraan akka faranjii guddiseetiin yoo ta'ellee haadhaaf abbaa isaa biratti galchaaf jeetiin yaade jechuudha. Eegee inni barbaadee ilmaan kiyyanaa kan ijee ilmaan sagaliitutu nagaratti hafe. Ilmaan kiyyoo doon jee arroorfame ilmaan kana biraa yoo akka malee na godhe kadhalate nama guddata jechuudha. Sanumaafuu coraa kiyyana fixee ilmaan isaa haa fudhatu. Ilmaan isaa fudhatu abbaa keessan bira galtanii tatteessan. Tamam. Abbaa kiyyaan fada. Akkas feetami? Kalaas abbaa kiyyaan fada. Baaba feeta moo na bira teessa? Baabaa dhaabatti. Baaba feeta? Baaba bira dhaqu feeta? Kalaas daawwattootaa fi kabajamtoota keenya itti laffaan hin qabde jechuudha. Keessaafuu ilmaan biyya namaa guddisan tana haadhata itti laffaateera namatti hin laffayin baabaa jettee jechuudha. Rakkoon qabu haa bira dhaqanii haa biratti galanii ani immoo akka mataa kiyyaa jireenya kiyya ifteen jiraadhe jechuudha. Biyya Arabaa keessa ilmaan tus cinqa malee kophaa yoo jiraatte dalagaa bultiillee yoo seente dalagattee ni jiraatte jechuudha. Ilmaan isaa haa jiraachisu. Seefutti dawwalee. Hordoftoota kabajamtoota keenya akkasittiin seefutti dawwalee fi ilmaan kiyyanaa kanniitu jira. Ichi dhaqee dubbii ol godhu waa'ee godhaa olus dhabeetiin jira. Yaa'een gizee guddattee mataa si nyaatti coraa sirra fixee jechuudha. Sanumaafuu daawwattoota kabajamtoota keenyaa geegaa hanqayoon biyyaa eegoonee dorgommiin teenyaas akhararraa akkana taate jechuudha. Namni yoo dorgomtee alagaa firraa dhorkite xiqqishoo takka yaanii sitti hin dhageemu. Namni gizee jaarsaan dorgome alaa namni jaalsa keetis hin jaa roorroo ta'e tanaas waan hin agarreef roorroon tunis irratti heddummaatee ni fuudhan ni dhiisan ni ari'anii gurbaa tokko Afrikaa maal jenneen isuma san ta'e maal jeegaa tana jeesiniimu inshaallah sagal kudhanillee hafuudhu sawwanni na dakale hin jiru akkumaan dantaa dhabee fi jiru sanitti hafuudha oolu ilmaan kiyyannaan ilmaan isaa mee hanqamta hanqaanan dandeessan bichaa ani baati sadiin odoo inni na bira hin jiraatin ilmaan kana jiraachiseemi baay'ee sadii guyyaa sadii yaadan ta'u. Sanumaafuu ilmaan kana amma Seifuu Yaameetiin itti kannaa fi ilmaan isaa guddifatu. Sanumaafuu naaf inni ganaa ijjatana waliin dalagadheetiin mataa kiyyaan kophaatiyyaan biyyarraa bee kophaatiyya gala walaa maqaa kiyya kanan kaafne duniyaa jee akka sooshaal miidiyaarra maqaa kiyya nan dhoyne خلاص سيفو سن يامتو ما سايبك يا ماري خيو سنغرتني المان سافوري تخنا في فوري اجي سوف وفتح يا في وانت كرام بربات وفتح بياربات انجرا فدو بياربا غوتورا وفتح يا دكان ديمتو دلغيتين بتدا وانت كيسر رام بربات المان سا دلغي هاجر عشو هنقان عندن ديخنا هادن دوتي سيفوتين دولا هردفتو تخبجمتو تخنيا هنقا دوما فيديو تنا نداودان فانتوران افيراتينيا سيفوتين سيفو امتين دولا Ono regeo jirtanii qotto fuudhiin jaanii dawwaleetiin koo fuudhiin jaan ijoolleen akka jechuun jira jechuudha. Akaasu. Hello Seifu. Baba Nagaa fayyaadhaan. Nagaa walla akkeessiin jeeti.
خلاص جولتي أنا في يسيس تيجي جراتي خو جولة فوري كيس يلا جولين خلاص بابا خيني فينت جولين بي التلفانة في وان تيجون فينو بابا خيجي جرا غيزافو تكابي تكونزني خطو جيسيف خلاص المانك جدي التليفون أنا دولة إذا سلوك بورنا رابط التليفون أنا ما تستعين سنة كده المان منا إيجا ناري المان ساتيس منا ما تاين سنة كده المان نما المان منا ما أنت أنا بيتاو منا خيجتها تقدر تيمي تنولات شوفي دلقيت تلو فمنا ما رجع المان كيان تاون ABC mana seenuu natti hindiisu sanumaafuu yaa'ii sin barbaadu yaa'in isnaagee jira amma dura sammuu na nyaate saniifuu hoofuu dhiigeessiif khalaas waan takka asirraan barbaadoni. Yaabo khalaas dantaa isaaniiti hanqamma duraa hin ta'uuti ilmaan kiyyarra niin dojee mormii godhe dadhabee tana booda naagee jiraanis namni warri dhala ilmoof ne eeggata ayaaf ne eeggata coraan fuula raana fixe yaayoo jiin dubbii dadhabeetiin jira khalaas ilmaan saafuu dhigeessiif waan takka walitti hin qabnu suuqa seenedheetiin biyya arabaa duraanuu kafaladheen dhufeeniin dalagadhajeetii mana arabaa seenee dalagadhaatii khalaas cinqiin danda'u kottu narraa fuu dhigeessiif. Ati akka feete ta'e sin barbaadu ilmaan kiyyaan barbaadaa ilmaan خلاص garaaki jeniin jenii daddaree maaliin godha dirqama garaa jabeessee garaaki jedhachuun qaba. Yallaa dafii qottu hilwaa qottu hordoftoota ji yallaa akkanaatti daawwattootaa fi kabajamtoota keenya seefittis dawwaleetiin jira hanqa dhuba fiidiyoota laa hanqa inni fuudhee deemuunis akkanumatti daawwadhaan faana dura afaan hundaa qaarraba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت السلام عليكم جديد. ميلوة. أنا قاعدة أنا هدونا أقول شير سبسكرايب هدونا. واو جالتان أني فدا هردفتوتا كبجمتوتا كينيا أني هدونا قولا جا. دران أني هدو سيقولني برا هردفتوني. هاي أني كم سيقولن. شير سبسكرايب. ما أني كم سيقولن مي جالتا. Inumaatu harkaan onnee tolchuu beekaa maashaallah tabaarakallah onnee ajaa'ibaa tolchee jechuudha daawwattoota kabajamtoota keenya onnee hedduu kan nufi qabdanii namni immoo xalabatee abbaa kiyyaan fadhaa jees jaalataan abbaa kiyyaan fadhaa abbaa kiyya birna geessi akkasiimi khalaas ganaan dalagaan seenuu deema maqaa kiyyan kaasin abbaa kiyya bira taa'eeti hayyee hordoftoota kabajamtoota keenya ay ijoollee biyya arabaa walleen akkasumatti Baba itu curah, sahaja orang begini baba itu lu baba ragu feta tak? Baba ragu feta? Wallah? Aye, mana isan dulu baba feta tengge curah, tikisho lingang kanan dan desa ni, bati sadi mi bati tak kami guya sadi. Akka ini jirachisu dan dengge sedi bege curah, isan is dekani mal fetan, kana fetan jadi mata me singgese jala isinibite, aun de sinibite ami, isa berada itani te, akka ini aun de isinigo lal tamam. Tamam, ni lah tahu dah akan mata si gese, hadika si gese, wahum dah si guru sana ti, si guru. Khalas, anggana isim berain dia mudi mah, itu apa yang mati berat tinggal mudi. Tamam. Khalas, kalau tu kalau mandi dan isim dulu, isim sedenu berkata, isim sedenu berkumata kata. Ani itu apa galetin, mati berat isim asat isani isim sedenu punya, atau tidak. Atau, khalas. Betul ni atas na, baba betul ni. Aye. Saya nak hotel. Saya pun rupen saya dah betul tapi kalau jam tu tak. Waalaikumsalam. Jalan tak? Jalan tak kan? Saya pun terakhir ya sama. Asin kau nak berapa? Betul tapi kalau jam tu tak ni kono saya pun yame saya pun rupen jerai curah. Sanumaafuu sayfoonni siyameef akkuma siyaame gawaanii siyameef si dawwalee keessa siif seetiin jira ijoollee tiyajeen na jigu jira sanumaafuu fuutee geessita. Ati garaa jabaatee ma ijoollee kana isa dhiisee. Garaan na danda'ee odoon ta'in dirqama gaa wanni dirqamni si godhe rakkoon qabu haa fudhatu. Abbaa baaqiyyaan fadhaa jee. Usaa baata. Fadhu maatii biraan ta'a. Ilwaaleen akkasumatti jettee jechuudha. Haa bira dhaqanii
bira dhaqanii hordoftootaa fi kabajamtoota keenya Saifuu naaf fuudhu. Akkasumatti immoo maqaa kiyya kanan kaasa. Ilmaan kiyyattee lubbuun na dhiibachuu jirtu ilmaan keessa ergeetiin jira obboleessa kiyya ilmaan sagaliitu na keessatti hafe akka keetii kas daran irraa ilmaan bareedaa kas caaluu kana dhala ilmaan kiyyattee ilmaan bareedaa kana eenyu dhalee duniyaa eenyuun akkana boontee mataa keetiin jiraattee hanqamma duraatu duniyaadhaa rabbi sirraa galchee laakiin eegate kana zannaxxee ilmaan kiyya sin barbaaduuti ilmaan kiyyaan barbaaddette san gaafa laakiin dhalaan takka mana kiyya seentee dhalaan takka kana godhattee ilmaan kiyya jaallaalte tamaam goda seentu bichaa laalladhu. Boolla kana qotadhuuti laalladhu. Ifiifuu dhiiftee deemte ifiifuu ijoollee itti geessu jirra. Itti geessu duba akkamiin godha nan dhiisu mana keessaan ari'a tokko. Boruu dhalaa fidaa duba akkamiin. Dhalaa fidee dhalaa takkaa fi ilmaan kiyya waliin arge taanaan hoggaa san bar lubbuutii kanneetiin jiraa kalaa shahideedha. Isa dabarsu lubbuu isaarra haa qabu. Dhalaa takka akkasitti ilmaan kiyya irratti arge taanaan lubbuu isaa dabarseetiin sanbootatti jettee aansa. Jireenya kee yoo jibbite hayaata kee yoo jibbite anaan mormee booda duniyaa hojii. Yaa'idaaf qophaa'eetiin jira. Wooma hundaa'u kaniin haasa'u jiruun kun daawwattoota kabajamtoota kiyya eenyu akka jettan ni beeytan. Tana jeeti isiniin himu ilmaan kiyyaan barbaada. Ilmaan kiyyan manaafitu qabdi. Manan taa'e ol hin dhaabbatin, hin dhiqatin, hin dibatin, hin kuulatin lubbuuraan dhaabbatee jira. Hanqayoo khalaas finish kana booda ga'ee jira. Viidiyoo waraabee waan jedhe geessee miti. Yoo saayibummaa keenya muruu feete malee duniyaa dhiiftee nufini waliin biyyoottu. Ani sirraa dhimman qabu ilmaan kiyyarraa hin haajaa qaba je akkuma ilmaan isaarraa haajaa qabu dhimman irraa hin qabnetti ilmaan isaa fudhatee ilmaan isaatii hojii jiraatu wanta kanaaf inni walitti hin qabne booda an dhiira sagal naanneessee kaan na tumsiisee aadoo jaarsa kiyya jeetti gala xiqqishollee ta'u bar jaartiiti jejee ka kabajaa nan dhalaa meeqa fuute boo goda barakaa laaltee hundi waliin caalu garteemi aadoo irra gargaltee ilmaan kiyyaan fadaa. Ilmaan hin wal beeyna laakiin ilmaan sii kanneetiin akkuma ilmaan kana guddistee ilmaan kana dandeessu silaata rakkoon qabu kun gurra si calaw. Eessumaan jidduu keessan seenee jira amma akka waan inni si kan akka waan inni ilmaan hin adda baasuu jiru. Ilmaan naafidii siin jee. Ilmaan naafidii siin jee. Waliin fidii kottu jira. La ilmaan naafidii kottu siin jee. Sii diddee. Mee taraa takkitti kan maqaan ilmaan. Ani niin daasa. An daasameetiin kanan geenyeef kana geettuun na tuffatee dhalaan nan geenyeef tanan geettuun baxxaqee fi baxxaqitti hidhoo fuula narra dhiqachi. Sanaafu ani sanqa kiyya mirga kiyya falmachuun qaba. Mirga kiyya dhalaa nan geenye ta fincaan kiyya geenye hunda funyaanii natti haasofisee duran na qabee na tumsise. Saniifuu mirga kiyya falmachuun qaba ilmaan isaa barbaadu ilmaan isaa fudhatu. Anis akkamee hayaata kanaa fi jireenya kana ni ilaalaa. Ni roorrifame hedduu hordoftoota kabajamtoota keenyaa roorroon hedduu narra ture jechuudha. Roorroo hedduu narra ture sanumaafuu narraa sillaalina jaaladdeeti isin kanneen ilmaan kanaa. Keessi aanatu muufin ilmaan itti geessa. Haanatu muufin lubbuuti jira. Anaa kophaati jiru odoo isin dhiirtina meeqa jirtuuti akkasitti isin gidduudhaan na fiiga. Arra fuudhee ilmaan kana kophaati geessinaan na dhiisa. Anis bar warri dhalee ilmoof ni eeggataa bar waa namallee as keessaa yoon dhabee. Tamaam. Namni warri na dhalee ilmoof ni eeggata. Bar ijji gaara kana dubbatti waan agarre kamuu taa'an keessaa guuran jedhanii. Boruu ammas namaa waanaan jedha daawwattoota komintii jalatti waanaan jedhanii warri qaamaan ittiin illee wayiinaan jedhanii. Adda baasee ilmaan geessee fi kana bakka biraa dhossee waan meeqana. Namni waan takka laal. Hordoftoonni keenya illee warri biyya adda addaa irra taa'anii na daawwachuu jiran ni beeytan ijoollee suudii jirtan akkasumatti Dubaay Ameerikaa warreen biyya adda addaa irraa addunyaan hundi na daawwachuu jirtan duniyaan roorroon siitu hanqamitti turte ni beeytan jee yaada saniifuu tana jee yaada kannachuun keessaafuu warreen dubartii ta'an dhiirallee dhiisii warreen dubartii taatan ni beeytan jeetii yaada hedduu narra turte ilmaan kanallee hin kannu jeen irratti tumame irratti arrafamu ture arragaa isa keessaa waan dhuftee taateef haa fudhatee ilmaan kana guddisee alaalu. Anis gaa warri kun ilmoof neeggata anis jibbee ganamaa galgala harka hudduu duubatti zaa Abdul Qawwiinuu namatumoo dhiisatan harkaan harka hudduu duubatti na tumee khalas haa fuudhee yalla huccuu isaaniitti isiniin qopheessaa fi du'aa godhaa fi isiniin jee duniyaa rabbitti haa bal'isu.